The second message that I want to deliver dhaamsi lammadaa an dabarsuu barbaadu dalagaalee 15 kan hawaasni muslimaa wayita qaamni tokko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsu yookiin ammoo wayita islaama xureessuuf yaalan hojjechuu qabuun isiniif dhiyeessa. Waan yeroo dabreerraa dubbadhe san irra deebi'uun fedhu. Yeroo dabre waan Faransaay keessatti raawwatame hordofee gocha pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron raawwateen wal qabsiisee irraa dubbadheetiin ture. San irra deebi'uun barbaadu. Sagantaa san irratti dhaamsa gabaabaa daqiiqaa 24tiin qanne. Dhaamsa san keessatti dubbiin pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron islaamni akka addunyaatti rakkoo keessa jira jedhee dubbate sirrii akka hin taane ibseetiin jira. Dhugaan jirtu islaamni furmaata rakkoo addunyaati. Haasawa kiyya kan islaamummaan furmaata namummaatii jedhu yoo dhaggeeffattan gaafii islaamummaa irratti dhiyaatu hundaaf deebii ni argattan. Akkasumas haasoyni kiyya kan shorarkeessummaan gulantaa islaamaatii jedhu ammoo deebisaa quubsaa maqaballeessii islaamummaa irratti pirezidaantii Emmanuel Macroniin oofamu kan islaamni amantii fi xaaleyyiiti. Islaamni amantii shorarkeessitootaati jedhuuf deebisaa gad fageenyaan kanna. Sagantaa dabre keessatti musliimoonni waan dalaguu qabanis irraa dubbadheetiin ture. Musliimoonni haasawa kiyya kan bara 2006tti kaartoona sobaa nabiyyiidha jechuun warri Denmaark hojjetan irratti hundaa'ee taasise dhaggeeffatuu qaban. Gaazexaan Jeyland Postan kan Denmaark keessatti maxxanfamu kaartoona sobaa garagaraa 12 kan nabiyyii keenya jaalatamaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakkeessee hojjete dhiheessee ture. Namoonni hedduun akkaan deebisaa san irra deebi'uu na gaafatan. Deebisaan san kan kenname bara 2006 waggaa 9 dura waan ta'eef arraan tana dhaamsa gabaabaa waa'ee dalagaalee 15 kan hawaasni muslimaa wayita qaamni tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsu yookiin ammoo wayita islaama xureessuuf yaalan raawwatuu qabuun isiniif dhiyeessa. Yoo namni tokko faallaa Rabbii subhaanahu wa ta'ala faallaa Qur'aanaa akkasuma faallaa islaamaa dubbate maal goona? Deebisaan tun tarkaanfii 15 kan muslimni raawwachuu qabu gabaabinaan ibsa. Xiyyeeffannaan deebisaa kanaa waan Faransaay keessatti raawwatame qofa irratti miti. Kan Faransaayis dabalatee deebisaa waliigalaa tarkaanfii 15 kan muslimni raawwachuu qabu irratti xiyyeeffata. Against Islam. So this answer is a brief regarding the 15 actions that the Muslims should take. It's not only focused or localized to what's happening in France. It includes that, but this is a general answer on 15 actions that the Muslims should take. This answer of mine will just be touching on the highlights of the 15 points. I will not be going into the details because this is a question answer session. Deebisaan tiyyatuun qabxiilee 15 sanniin mata duree isaanii qofa ibsiti. Yeroo gaafii fi deebisaa waan ta'eef gad fageenyaan keessa buunee ilaaluu hin dandeenyu. Qabxiileen hundi yookiin tarkaanfileen mataa isaaniitiin haasawa sa'aa tokkoo fi sanii olii barbaadan. Kanaafuu ana amma qabxiilee ijoo qofa tarkaanfilee 15 kan muslimni raawwachuu qaburraa hin dubbadha. Haasoyni kiyyaas qajeelatti kanarratti qofa xiyyeeffata. Fardiilee waliigalaa kan muslimni hundi raawwachuu qaburraa hin dubbadhu. Fakkeenyaaf nuti musliimoonni warra musliman tahiniif fakkeenya gaarii ta'uu qabna. Amanamoo ta'uu qabna. Gaarii ta'uu qabna. Rahmata qabeeyyii ta'uu qabna. If tuuluu dhiisnee if gaqqabuu qabna. Warra nama gargaaru ta'uu qabna. Qabxiilee kanneen hunda barumsa koo kan garagaraa keessatti gad fageenyaan irraa dubbadhe. Arraan tana mismaara matarraan dha'uu jalqaba. Qajeelatti tarkaanfii 15 kan muslimni wayita namni nabiyyii arrabsu yookiin ammoo islaama xureessu raawwatuu qaburraa hin dubbadha. The first action, whenever someone reads any article against the Prophet or sees a sketch or a cartoon insulting a beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, tarkaanfiin duraa namni tokko barreeffama tokko kan nabiyyii arrabsu yoo dubbise yookiin ammoo suuraa sobaa fakkeeffamee kaafame tokko yoo arge yookiin kaartoona nabiyyii keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsuuf kaafame yoo arge hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuu qaba. Ergamaan Rabbii jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka sahiha Muslim mujallada tokkoffaa lakkoofsa hadiisaa 177 irratti ibsametti yoo gocha hamaa tokko arkitan waan san harka keessaniin dhaabsisuu qabdan. Kana jechuun tarkaanfii fudhatuu barbaachisaa jechuudha. Yoo saniin dadhabdan arraba keessaniin jijjiiraa ja'a. San jechuun arrabaan dubbachuun jechuudha. Sani yoo dadhabdan onnee keessaniin dhaabsisaa ja'a. San jechuun waan san jibbuu qabdan jechuudha. Wanni sun dogongora akka ta'etti amanuu qabdan. Qalbiin jibbuun san ammoo mu'mina sadarkaa gad aanaarra jiru isin taasisaa ja'an. Sadarkaa mu'minaa irra xiqqaa jechuudha. Kanaafuu wayita nabiin xiqqeeffaman yoo dhagahe yookiin arge suuraan taatus kaartoonaan taatus yookiin ammoo yoo ergamaa Rabbii arrabsan dubbii sobaa islaama irratti oofamu yoo dhagahe wanni xiqqaan muslimni tokko raawwatuu qabu
waan san onnee isaa keessatti balaaleeffatudha. Akkasuma wanni dalagame sun dogongora akka ta'e amanuu qaba. Kun waan xiqqaa kan namuu dalaguu danda'u. Arraan tana eegaa addunyaan gama hundaan guddatteen booda musliimoota hedduu kan aadaa warra lixaatiin booji'aman argina. Warri kun dhimma mirga dubbachuu ja'amuun walii galan. Warri kun wayita namni tokko ergamaa rabbii arrabsu akkuma nama hin arkinee bira kutan. Akka waan wanni tokkolleen hin mudannetti cal'isan. Kun mirga dubbachuuti. Addunyaan akka ganda takkaa taatee jirti. Kanaafuu mirgi dubbachuu bakka hunda jira. Ergamaa rabbii arrabsuun rakkoo tokkollee hin qabuu ja'an. Mu'minni dhugaa yoo arraba tokko dhage wanni xiqqaan inni raawwatuu danda'u waan raawwatame san onnee isaa keessatti jibbuudha. Kanaafuu namni muslimaa tokko arraba islaamni arrabsame yoo dhage yookiin arge, arraba ergamaa rabbii arrabsaman yoo dhage yookiin arge, wanni xiqqaan inni raawwatuu danda'u gocha san balaaleeffatuudha. Akkasumas dogongora akka ta'e beekuu qaba. San booda gara tarkaanfiilee itti aananitti kan cahuu danda'u. Waan san yoo hin balaaleeffanne, waan san yoo onnee keessatti hin jibbine, wanni sun dogongora akka ta'e yoo hin beeyne, akkamitti waan saniif deebisaa kennuu danda'a? Akkamitti tarkaanfiilee itti aanan fudhatuu danda'a? Kanaafuu wanni duraa gocha dalagame san onnee keessatti jibbuu fi balaaleeffatuudha. You have to condemn that act in your heart. Number 2, he should take some action. Minimum. The minimum today that a Muslim can do besides condemning that is tarkaanfiin lammadaa ammoo gocha wayiis taatu dalaguu qaba. Waan tokko balaaleeffachuudhaan cinatti wanni xiqqaan musliimni tokko raawwatuu danda'u gochi raawwatame san dogongora akka ta'e namoota birootti himuu qaba. Arraan tana addunyaan akka ganda takkaa taatee jirti. Miidiyaaleen hawaasummaa nama hunda biratti beekama. Nama hunda biratti tajaajila kenna. Kanaafuu nuti miidiyaalee hawaasaa kanniin fayyadamnee gocha kanniin balaaleeffatuu ni dandeenya. Wanni kun waggaa 10 dura waan mijjaa'u hin turre. Arraan tana garuu ummata addunyaa keessa jiraatu keessaa ummanni 60 ta'u intarneeta ni fayyadaman. Ummata biliyeena 7.82 keessaa 60 kan ta'u intarneeta ni fayyadaman. Ummata biliyeena 4.56 jechuudha. Kanneen keessaa ummanni biliyeena 4.4 ta'u miidiyaalee hawaasaaf fayyadaman. Kana jechuun ummata addunyaa keessaa 53 kan ta'u miidiyaalee hawaasaa ni fayyadaman jechuudha. Eegasuu ummanni muslimaa maal dalaguu danda'a? Musliimoonni hedduun miidiyaalee hawaasaa fayyadamuu danda'uu qaban. Facebook tahee, YouTube tahee, Twitter tahee miidiyaalee hawaasaa qabaatuu qabna. Gochaalee hamaa akkanaa kanneen miidiyaalee hawaasaa irratti balaaleeffatuu danda'uu qabna. Dandeettii waa barreessuu yoo hin qabaanne akkasuma jechoota gaggaarii fayyadamtee waa barreessuun yoo kasitti ulfaatu ta'e wanni xiqqaan ati dalaguu dandeessu gara peejiiwwan feesbuukaa kan biroo deemuudhaan yookiin ammoo marsaalee hawaasaa kanneen biroo keessa seenuudhaan waan hayyoonni islaamaa waan daa'ileen islaamaa dalagan dubbisuudhaan waan san kooppii gootee akkaawuntii kee kan miidiyaalee hawaasaa sanirratti maxxansuudha. Arraan tana feesbuuk miidiyaalee hawaasaa keessaa kan namni heddumminaan fayyadamuu fi isa irra guddaadha. Haga gaafa Oktoobar 2020tti fayyadamtoonni feesbuuk biliyeena 2.7 jira. Kunniin ji'aan osoo addaan hin kutin warra fayyadamani. Kana jechuun ummata dachira jiru keessaa 35 kan ta'u feesbuuk gubbaa jiran jechuudha. Hawaasni muslimaa heddumminaan miidiyaalee hawaasaa hin fayyadaman jettanii yaaddanis musliimoota keessaa 25 kan ta'u feesbuuka ni fayyadaman. Arraan tana lakkoofsi hawaasa muslimaa biliyeena 2tti dhiyaatee jira. Torbaan dabre keessa hoggantoonni biyyoota muslimaa muraasni ummanni muslimaa dachira jiru biliyeena 1.6 yoo ja'an gariin ammoo biliyeena 1.5 yoo ja'an arkee rifadhe. Lakkoofsa kanniin eessaa harkatan? Kun tarii seenaa waggaa 10 yookiin 15 dura jiru ta'uu mala. Akka gabaasa PEW'tti gabaasa amanamaa ta'etti bara 2015tti waggaa 5 dura jechuudha. Ummanni muslimaa biliyeena 1.8 ture. Ummata addunyaa keessaa 24.1 kan ta'u muslima. Akka ragaan lakkoofsaa himutti ummanni muslimaa waggaan 2.2 guddataa jiran. Ragaan gariin 1.5 guddataa jiran ja'a. Kanaafuu biliyeena 1.8 yoo 2.2 yeroo 5 baay'iste lakkoofsa biliyeena 2 ol ta'uu argatta. Yoo lakkoofsi muslimaa 1.5 guddataa jira jettee walii galte ammoo ammaan tana ummanni muslimaa biliyeena 1.9 gahee jira jechuudha. Kanaafuu arraan tana ummanni muslimaa addunyaarra jiraatu biliyeena 2tti dhiyaatee jira. Hogganaan biyya muslimaa tokko kan biyya guddoo tokko hogganu akkamitti ummanni muslimaa biliyeena 1.6 qofa jedhee dubbata. Ummata muslimaa keessaa 25 kan ta'utu feesbuuk fayyadama jenneetu osoo amanne ummanni miliyeena 500 ta'u feesbuuk fayyadama jechuudha. Kanaafuu dhaamsa islaamaa raabsinee gocha hamaa kana yoo balaaleeffanne faayidaa guddaa qaba. Waan humna keenyaa raawwachuu ni dandeenya.
kaartona warra Deenmaarkiitiin dalagame ta'us kan Chaarlii Hebdoo ta'us dubbii Maakroon ta'us yookiin ammoo dubbii Salmaan Rushdii ta'us yoo mudannoon takka raawwatamte wanni xiqqaan miidiyaalee hawaasaa irratti raawwatuu dandeenyu dhaamsa dhugaa dabarsuudha. Alhamdulillah guyyoota 5 Facebook irratti duula tokko gaggeessee ture. Salaasaarraa eegalee hanga sabtiitti gaggeeffame. Guyyoota 5 maxxansa 16 maxxanse. Guyyaa tokkotti maxxansee 3, 4 yookiin 5 Facebook xiyyarratti maxxanfamaa ture. Alhamdulillah guyyoota 5 kanneen keessatti namoonni miliyoona 35 ta'an maxxansa kan arganii jiran. Maashaa Allah torbaan itti aanu keessatti miliyoona 45 yookiin miliyoona 50 gahuu mala. Kanaafuu namuu Facebook isaa irratti maxxansuu ni danda'a. Akkuma beeknu arraan tana Facebook irratti yoo hordoftoota hedduu qabaatte warri Facebook dhaamsa kee nama hunda bira akka gahu hin hayyaman. Hordoftoota kee keessaa namoota muraasa qofa bira dhaqqaba. Maallaqa yoo isaaniif kafaltan malee namoota muraasa qofaatu dhaamsa keessan argata. Akka imaamata keenyaatti an doolaara takkallee beeksisaaf je'een kafalu. Wanni nan maxxansu guutumaan guutuutti qulqulluudha. Hordoftoonni kiyya kan Facebook irraa alhamdulillah miliyoona 22.6 ta'an. Wanni nan maxxansu namoota 500,000, 800,000 yeroo takka ammoo hanga miliyoonaa ni dhaqqaba. Garuu maashaa Allah avreejiin isaa haalaan guddaadha. Twitter irrattis maxxansuu ni dandeessan. Balaaleffannaa keessan kana YouTube irrattis maxxansuu ni dandeessan. Haasoyni torbaan dabree an daqiiqaa 24 kan wayita YouTube irratti maxxanfamu. Maashaa Allah ummanni walakkaa miliyoonaa gahu laalee jira. Haala kanaan maashaa Allah muslima addunyaa cufa dhaqqabuu ni danda'a. Hubadhaa ummanni muslimaa hundi yoo akkaawuntii miidiyaa hawaasaa irratti maxxanse dhugumatti ummata addunyaa walakkaaf dhaamsa kana dhaqqabsiisuu ni dandeenya. Namuu hordofaa mataasaa qaba. Namni tokko an hordoftoota 10,000 lakkaa'aman qofaan qaba. An nama 500 qofaan qabaa ja'a. Rabbi gocha keessan laalee sawaaba isiniif kataba. Namni tokko nama miliyoona bira gahuu osoo danda'u nama 500 qofa bira gahee haa jennu. Namni biraa ammoo nama 1,000 qofa bira gahuu danda'a. Namni kun yoo dhaamsa tokko nama 1,000 biraanuu gahe nama dhaamsa nama 500 biraan gahe caalaa sawaaba argachuu danda'a. Sababni isaa Rabbiin niyyaatee isa laala malee baay'ina hordoftoota keessanii laalu. Kanaafuu dandeettii ati qabdu irratti xiyyeeffatee wanni nama muslimaa hunda gaafadhu. Gocha kana miidiyaalee hawaasaa hunda irratti balaaleffachuu keessan mirkaneeffadhaa. Facebook ta'us, YouTube ta'us, Twitter ta'us, WhatsApp ta'us dhaamsa keessan kallattii hundaan raabsuu ni dandeessan. Arraan tana Facebookitti aanee miidiyaan hawaasaa namni hedduun fayyadamu YouTube. YouTube hanga Oktoobar bara 2020tti fayyadamtoota biliyoona 2 qaba. Sadaffaan WhatsAppidha. Sunis ji'aan fayyadamtoota biliyoona 2 ni argata. Afraffaan Facebook Messenger hoggaa ta'u ji'aan tajaajilamtoota biliyoona 1.3 qaba. Shanaffaan WeChat. Kunis tajaajilamtoota biliyoona 1.2 duwwaa jaha ji'aan argata. Jahaffaan Instagram. Kunis fayyadamtoota ji'aan biliyoona 1.13 qaba. Kanaafuu isa namni hedduun fayyadamtan taanaan hawaasa hedduu bira dhaqqabuu ni dandeessan. Miidiyaalee hawaasaa ijoo ta'an gurguddoo 15 yookiin 20 yoo fayyadamtan ummata hedduu bira dhaqqabuu ni dandeessan. Snapchat fayyadamtoota miliyoona 441 qaba. Pinterest fayyadamtoota miliyoona 413 qaba. Twitter fayyadamtoota miliyoona 336 qaba. Wanni nuti godhuu qabnu hanga dandeenyuun miidiyaalee hawaasaa irratti islaamummaa barsiisuudha. Waan dandeessan dalagaa. Yoo ifii keessanii barreessuu hin dandeenye waan hayyoonni islaamaa, waan daa'iin islaamaa, waan hoggantonni muslimaa barreessan kooppii godhaatii hanga dandeessaniin facaasaa. Chaanaala YouTube kiyyarratti dubbii pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron islaamummaa irratti dubbate hordofuudhaan haasawa daqiiqaa 24tiin taasise. Viidiyoon daqiiqaa 24 san guyyaa 3 osoon guutin daawwattoota 500 argatuu danda'e. Alhamdulillah. Kanaafuu Facebook, YouTube, Instagram fayyadamuudhaan barsiisuu ni danda'ama. Intarneeta keessa deddeemaatii kitaabota yookiin paamfileetota waa'ee ergamaa Rabbi irratti sallallahu alaihi wasallam barreeffaman funaanaa. Bukuleenni gabaabaan nama lammii Hindiitiin barreeffame tokko kan seenaa jireenyaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Raamaa Kirishnaa Raawotiin barreeffame isa irra gaariidha. Akkasuma kitaaba nama Laamaatiin ja'amuun barreeffame keessaa waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuudhuudhaan maxxansuu ni danda'ama. Kitaaba Heroes in Hero Worship jedhu keessatti Thomas Carlyle waa'ee Nabi Muhammad barreesse. San keessaayis waan barreeffame kooppii godhuun hiriyoota keessanitti erguu ni dandeessan. Kitaaba The 100 Most Influential People jedhu keessatti kan Michael H. Hart barreesse. Sanis fuutanii hiriyoota keessanitti erguu ni dandeessan. Seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guutuu isaatis erguu ni dandeessan.
siiraa haala gaariin barreeffame kan The Sealed Nectar jedhu kan Sheekh Sofiyyur Rahmaan Mubaarak Puriiniin barreeffame fayyadamuu dandeessan. Kitaabonni hedduun isaanii bilaashiif gadhiifaman kafaltii takka malee harkattan. Hiriyaa keessan kan musliman tahinitti hiriyaa keessan kan muslimaattis ergaa akkasuma miidiyaalee keessan kan hawaasaa irrattis maxxansaa haalaan salphaa waan ta'eef facaasaa. Miidiyaan hawaasaa bilisa waan takkallee kafaluuf hin dirqamtan. Miidiyaa hawaasaa irratti waan kana facaasuu hin dandeessan namni isiniin jedhu hin jiraatu. Haalaan salphaadha. You don't have to spend a single penny on it, and no one can say that he cannot spend it on the social.